inumayyuu ani dhugaa waaqayyoo sanitti waan jedhamu yoo waaqa nama mucumaa biigoo jedhamu kan arguun bayyaa hin barbaadu sarumayyuu waan. Tapi sema tapi belum Nama bar waggaa tokko guutuu soda bar belum ada Apple. Ani sifaan wanta kan keenya wanta dhiifamsi gaafadhu wanta balleesse dhiifamsi gaafadheera. Si gala miti wanta dhiifamsi gaafadheera nuufsi gidduu on tokko hin jiru. Aarii kan biraa walirraa hin qabnuuf soolan faana duraa wal beekuu walitti siquu dandeessu. Si gala miti kanaaf sooreen amma isheeni natti dubbattee ani sin barbaadu adama tiriitiif siqtee si jaallattee miti manaa manneette miti. Atis okay accept. Sooreen amma natti tutaan immoo dhiira si gala miti dhiira caaluma jedhee yeroo hundumaa ammattan durbatti bo'uun qabu. Si gala miti jaalladheera jaalladheera wal faana taaneerra sooree wajjin wal wajjiniin walii galleerra amma fiddee deebitee ati isa faana wal xaraarsitee yaani abbii guu arguun barbaadu manaa manneette atis okay baay'ee bareeda. Sooree immoo afaan isheerraan barbaada. Sooree maaf akkasuma jennu akkasitti natti odeessine si gala miti. Inde si jammaraan isiin si jaalladhe toontaan sooreen jaalladhe bakka maa sunuusi maaltu walitti nu fida maaltu wal inde maal iddoo kiyyaa abdii waan goota tokkooti. Abo warri fooloo guddifachuu bettan baakki fooloo ani viidiyoon hojjedhu naanaa'uudhaan jechuudha. Amma guys follow guddisanii asii koomantii dhuftanii barreessan asii waan akka sana siireesii qaba isu follow guddifachuu fi asitti follow guddifuu asii ta'e akkas. Abi goman artere nari. Amma ni wanta kan biraa hin barbaadu sooretti natti mitaana afaan sooretti irraan barbaadu waa tokko hin barbaadu. Si galanti isaan malaayii irra dhufanii sooretti waan minaan tokko hin barbaadu. Ani afaan soorettiira soorettiin gaafadha. Si gala miti iddoo waan Sore fidam. Ya, ani si suma jechaa jira baay'ee. Yalla. Ho. Hamgaan sooretti jaalladhu immoo isatti beektu wal rabbitu beeka. Si gala rabbitu beeka. Keessa koo jechuudha waan inni waan. Anna bakka ani ummati kun waan ni jedhamte ani waan tan godhen qabu balleessaa waan tokko qabu akka namaatti jaalladheera wajjin taaneerra nuusu birratti yeroo darbe argitanitti wal wajjin taanee waan jennee hojjenne hundumasa maqaa namaa hin kaasu nama keessa hin gashu hojii mataa kun hojjetadha waan nuuf ishee ilaallatu qofa hojjennaa maqaa namaachi keessatti hin kaasu hojjennu hojiin ilaallatu bicha hojjennaa jenna nuuf soorii isinitti ibsine. So Aggeeffattu ati soorii baay'ee jaallatamte. Yaa. Sooreen immoo sooranii baay'ee jaallatti. Nama jaallatanii immoo ilaa. Maaf natti akkasitti natti hin tuura maaf natti hin miidha natti maaf natti hin miidha. Ani sirraa barbaadu kan sirraa natti hin jettana durayyuu dhageera waan baay'ee gaafa natti isa dhageera durayyuu sirraa. By the way, asii nama dhibbaawwantu nama jira baay'ee namoota kana hundatti akkasii iddoo taasisuu iyyuu sheemii siin qabu. Sheemii miti kun dhimma jaalalaati si jammata. Soolan nama ani nama. Biyya miti. Soolani maatiin hintin jedhaniif ani waan ni jechuun qabu. Ani si jammata isheen jaalladhee nama kan biraa irraa man qabu. Soalan baay'ee akkasitti illee gootee nama ilaalu baay'ee. Si jammata bilisummaa namni akka kotti kabajin jiru. Gaafa dura balleessee gaafa waan baay'ee dawwalee amma kanatti dhiifama si gaafachuun guddummaa hojii yoo beektamee jechuudha. Ani tokko maqaa namaa dhaheen beekan. Maaliif kan akkan irraa fagaatu? Ati qotoon si argee nama waan biraa waliin na jechuudha bisu. Jammarani na beekan. Ila namaan qabu. Akka namaatti waan ni jedhu sii galee bakka waan hundumaatiin jechuudha. Sitti namni kan barbaadaaf kana bu'uura. Kabajee wal kabajnee as kabajee. Kan nagootummoo nagooti dandeessu. Itti sokku accept.
Gaafa obboleessi kenni tokko na reebeyyuu hom tokko hin dubbanne. Yaa akkamiin dubbattanii asitti balleessaa qabdu? Sirrii maafan dubbatu tooree waan hin jaalladhu hin dubbatan. Tooree waan hin jaalladhu hin dubbatu. Waan hin dubbatu hom tokko hin qabu. Dhiigalanti harka koo baasee nama akka isa rukkunne gaafa nama na rukkutee gaafa miidhamne naam jennaan hom tokko hin dubbatu. Dhiigalanti. Baay'ee ila amma maaltu jira beektaa? Namni guyyaa baay'ee wanti jaallatee si fakkaatee toorii. Dhiigalanti tiriit ani si hubadhee ila si hubadheen akka nama akka dhiira tokkotti akka nama dhiiraa akka dargaggeessa tokkotti si hubadhee laayik gaafaa fi dhukkubsattee mana yaalaa galtu sana maal jedheeni bakka tiriit godhii mukaa kanaa tiriit godhii laayik dhumarraa akka obboleessatti wanti dirqama namni nama jaalatu baay'ee namni nama jaalatu san waan jaalatuuf isaanii. Isheen bakka jireenya osoo si faana itti guyyaa waliin arginu waliin bariin dura oolan faana maatii biyya beekamu. Laayik amma adda kunnee jara muree kasitti immoo miti balbala mana godhatu irra gahu tooree bukkeeyyuu akka hin geenye yoo dandeessisa. Laayik ani baraazarri siistalli kiriita isa kana natu kiriit godhee akkasitti akka ishee of hidhatu jedhu ani kana yuula haajan suubatii kana keessatti. Afaan ani jechuudha sistema waa'ee ishee ani kun gaafatu waan baay'ina jettu hunda kun goone fi galanti ani bakka isheen turiitti gootu godhee si jaallattee miti irraa fagaadhu naama sitti dheenyu ko hunda kun jenne fi galanti isa kana immoo sooreen afaan isheen natta nattaa si jammar bakka sitti man itti boo'u jaallachuu kan muti akka jaallatte namaan immoo akkaatti ani garaa kutachuu nama kutadha fi galanti. Wanta kan biraan qaban sooranii soorii gidduuti nan baati. Sooriin nattaa hin tuuti jechuudha. Hin jaallatu hin barbaadu laatti soorii. Sooranii nan barbaadatte afaanitti baastee nattaa hin tuu. Sooritti gidduuti nan baa. Sooritti kan wanti waan ni jedhu jiru. Soodaan faana wanti waan ni jedhu jiru. Gidduuti nan baa. Sii galanii. Sooritti faana hojii guddaa waan guddaa wajjin hojjenna jennee bira wal agarree iddoo wal agarree iddoo wal faanaa kan iddoo wal faanaa hojjechuu jalqabne wal jaallanne bakka wanta uumamedha kun wanta kan biraa hin qabu. Sii galanii. Isheenis na jaallatte jaallattee bakka. Waa tokko sitti malee. Amma akkasitti ummate akkasitti qabaa gannatti isaa jechaa jirtu kun jechuudha. Sooriin gaafa gara biyyaatti dhufu ni jira. Moo erga isheen gara biyyaatti deemtee bura kan miira akkasitti dhagahamuu jalqabe. Jambar sooretti faana dura wal beekna. Malfaana haasofaa turre kazaa baala qaama wal agarree qaaman gaafa wal agarru wayyaa wayii tokko promooshinii haa hojjechuu qabnaa naannotti promooshinii kana sirbaatiin hojjennee akkumarraa wal siinee kazaa baala wal faana oolu ምናምን ጋፈ ጀቀምኑ ወልዋን ይዘው ይገረን ፊሊንግ ስንት ተጋወደ አከስቶ ወርጃለ ጋይስ ኮፒ ሊንክ ጎዳለ ሶሪ ተጀራኖ አኒ ኡማን ኮ ካኑ ደተን አኒ ኡማን አና ቦር ሶሪ ካና ገርገር ባኔና ሶሪ ካና በጭራሽ ወጥቶ ይሄ በቃ nama bakka ani gaafa maqaan koo amma kanatti sooshaal miidiyaa irra gadi bu'ee amma kanatti abdii goo gaggabee naam jedhame gaafa kun sooshaal miidiyaatti ta'e naam jedhame ko waan ishee jaalladhu kan hin goota kan barbaadaa ani kuna kan harrat borus isaan kanuun jala mureessu mudha kun beekamti yaada kun sarmaati murtii sarmaati illee kun yaada isa dhumaa yaannan du'e guddaa akka keetii amma kun guddaa keenya bilisummaa waan akkasii namni jiru akkatti waaqayyo walitti namatti fidu akkatti namni waaqayyo walitti namatti dabalu inchaansii rabbiiti malee hojii keenyaan barbaanne waan ta'uun dhiigamni adama har'a nuuf sooretti adda baasuu dandeessaa sooran faana gochuu dandeessaa soorettiinis insi dhaggeeffatte biraazarii shan qafa waan ta'eef akka isheen si dhageessu akka isheen si qabatu naan beekan jecha kee jidduu akka isheen hin deebiin
Anak tiriit godhi jedheeni kanaaf akka isheen tiriit gootuun barbaade minaan jettee har'a yoo addanuu baastarree sooriin isin barbaadu yoo jettee ani tokko itti mudii kan ammoo bareedu. Wanta kan biraa wanta nuti waan jedhu qabu kana bare. Bakka nama soori bakka garumatti gaaratti bakka maqaa bakka inni bajjeessuuf. Baay'ee si hubachuuf illee na yaala beektaa amma dhugaadha waaqa si hubachuuf illee na yaala. Gaafan waa'ee kee yaadu gaafan callisee waa'ee dhuma kee yaadu aarii dhufee fuula keenya irra nama beektaa. Amma wanta kan biraa nuti wal wajjin dhiyeessu nama wanti barbaachisu ni jedhamu waan tokko ifama ishee namni fayyadamu naannoo agarsiisan jiru. Miidhagis xiqqoo እና har'a adda nu baasan sooriin akka hanji sooritti irra nagaa wanta ኮሜንት ለምንድን ነው እንትን የማያደርግልኝ? Wanta numaa jechuudha. Nuuf soorridda waan ni goota miti. Ati sookee wayini. Neetworkiin kan hin godhees. Akka obboleessa daffaranii intala fudhachuu ta'e immoo abbaa barbaade intala namarraa fudhatee galaa kee. Hindi sodaa kabajanii obboleessa intalaa kabajanii itti kufaniiti intala kan ofii godhatu malee obboleessatti ija babaasanii obboleessatti fakkaranii intala kan iskoopiin gabaramii ምን ማለት ነው? ሶሪ ፊዳም ቦረስ አከመን ማርፌና ፌዲ ሶሪቲ ምናምን ይዝጋል። ችግር የለውም ይውጣ። ኡማን ኩን አስራ አራራምቱ ጋንጎ ዲሳ ዋቶ ኮኒ በቃ ዋንን ቤኩን ከቡ ስኒ ገርሚቲ ዋንተን ቤኮም ተኮን ከቡ ባሌሳም ተኮን ከቡ ከናፍ አፋን ሶሪቲ ረናጋ ሶሪቲን ቆፋን አታይምቱ አኑቴ እንገዳ ቪዲዮ ዩቲዩብ ረት ሶጀኔራ ካና ጀኔ ዋንዱማ ወጀኔር ስኒ ገርሚቲ ሶሪቲን ቆፊሽን አታይምቱ ዋንዱማ ጥሞራ ዋንት ካምብራን ጅሩ በቃ አኒስ ዲራ ተካጃለ ደምሲ ተካጃለ በቃ योनी कर नु बासी मो टाइम थे वर्त रे बिना मुझे बका Baru obbolees kiyya maal fakkaata? Rabbi obbolees kiyya fakkaata. Waaqa obbolees kiyya tokko fakkaata. Leesh fakkaata? Leesh obbolees kiyya fakkaata? Dhugaa gooftaa obbolees kiyya fakkaata? Untuk sikina tu kan Bilbilli kee cabee bor keessaa hin qabnu nuti. Bilisummaa fidaa. Eessa jira bilisummaa? intala keessan hidhati qabee bilbila ishee cufattee laayibiriitti soorii ilaalame soolan bira jirti isheen gargaarsarra jiran kana malee jiru guddichoo اوكي حتى شيل الكاميرا اللي بالعافيه kenna baki waan inni bakka waan inni intini jedhu tanaaf naa galaan jiru beekta bakka yeroo hundumaa waa tokko gaafamtu waan nennu gidduu keenya galee bakka bireek ነው የሚያደርገው bireek bakka waan nuti goonu hundumaa irratti bireek sijammar nama miti as keessatti ni waan nama godhu ani daltuuf boo ምናምን miti sinitti miti jaalladheera dura kana booda immoo bireekiin uumamennaan argitu sinu hundumaa jechuudha kana booda wanti kan biraan uumame anis soola wajjinidha tiriitii fansitti siiqee akkuma inni jedhe akkas jetti taanaan duranatti meedhamitiin tiriitii fansitti siiqee ምናምን jetti taanaan bakka isa sana achuma irratti dhaama
Waan kan biraan qabu. Saaf doktoratu jedhe bar tiriit godhi kan jedhe doktora. Kennaa kush. Mira keessaa ba'e ammachi. Invitation isaa cufateera. Indeessitu jetti bobaasa waree soddaan akkamitti si jala ta'a maal jechuudha. Decline godhee ofiisaa bahee intini live irra jira. Are bakka maqaa namaaf garatti waan hin hojii keenya garatti hojjetan namni bakka maqaa keenya maalidha yookiin nu keessaa ba'an. Dhihin gaddi jaallatti barata akkamitti nama dura jaallatiin akkamitti arabe Yesus. Sanuma akkanatti miti bara amalaan fudhatanii malee waan fudhatan amalaan fudhatan. Kana booda ciqici bakka maaliif anis nama na dabbaraa dhufa. Of course nama dhiirallee garuu ammoo akkatti osoo hin taane malaan fudhatan intala. Sanuu obboleessatti akkatti yoo baasanii moo. Warri nuti minaamin jettani ani rakkina fooloorsii hin qabu rakkina viyuus hin qabu nama viyuu hin qabne yookaan waan hin qabne waan akkasii gochuu danda'a ani rakkina viyuus rakkina maaliis hin qabu. Akkasitti bakka fakkaatitti fudhaa bakka akkasitti tolu. Fudhannee bara garuu ati horii